daqiiqaa lama keessatti na hordofi. jalqaba irratti Chroma keenya hin banannaa jechuudha. Then search irratti gmail.com jennee barreessina. gmail.com jennee gaafa barreessinu hin banaa jechuudha. Gaafa suni banu kunoo bifa kanaatiin kan inni isiniif banu. Then create account jedhu keessaa business irratti click goona jechuudha. Kan businessiidha. Kana seeraan qabadha. Business irratti click goona. Then kunoon dhufaa maqaa keessan irratti barreeffattu. Ani akkasumatti hin galchaa waanuma natti dhufe jechuudha. Then fakkeenyaaf lama yoo hin jedhasitti then akkuma garaa keessan jechuudha maqaa keessan galchitu iddoo kanatti immoo username yookiin immoo maqaa emailii keessaniidhaan galchitu jechuudha. Hunda isaa qubeetti xiqqaa ta'uu qaba kan raanfatina. Then password keessan lamaan isaa confirm gootanii galchitu dhumarratti waan isin gootan next jechuudha. Next ergi gootaniiti amma iddoo kanatti kan isin dhufu bilbila keessan hin galchitu jechuudha. Iddoo kanatti bilbila keessan galchitu then kana booda next jechuudha. Kana booda verification code isin gaafata. Verification code keessanii phone number keessanitti ergamu sana fuutanii irra galchitu jechuudha. Code kana waan irratti isiniif gala then gaafatan next jettu. Erga next jettaniiti kana booda amma kan isin gaafatu bilbila recovery email. Recovery email jechuun recovery emailin keessanii yoo fakkeenyaaf password keessan jala dogoggorame kan irratti galchitanidha. Kanaaf kan nama biraa guutuu dandeessu jechuudha. Recovery email adana bukeetti birthday keessan birthday date akkasuma ji'a waggaa guutuu kana booda gaddabartanii genderii keessanis guutuu jechuudha. Then next jettu. Erga next jettanii yes I am to gadi buutanii dhumarratti I am agree jettu jechuudha. Kana booda dhumeera jechuudha.